Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo wixatarraa Adoolis 29 jennee qabannee dhiyaanni isin dhaggeesse. Gabaas tarkaanfii waliin Hanguyyoo Jaarsoo irreef gaachanni saba gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa Gudaayya Biilaa ganam Kaleessaa haleella lukkee diina uummata qof hidhuu ajjeesuuf dararuu qof danda'an rabbaniin du'aaf madoona ta'uu beeksise. Waraana faashista biyya Kalees gaafa Adoolis 28 maqaa sakatta'iin soowwan bobbaatiin raggan Soolir jedham keessatti haleella rabbaniin diina argufe 15 ajjeesuun 10 jamadeesse keessaarii baasuun injifannoo adda galmeessee jira. Guyyuun Kaleessa kan kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa Haana Galaan keessatti galgal sa'aatii 12 irra moora waraana faashistii PP Gandi Dangoo jedhamu seenuun farri pelolaa bilchiginnaa tokko ajjeesuun tokko madeessee qawwee akaamaa dachaasu tokko irra hiikuun injifannoon goolabee jira. Tarkaanfii woboo Horroo Guduruu Wallaggaa Guduruu ergamtoonni bilchiginnaa hawaasa nagaadhaa guuruu cimsanitti fufan jaalur gufa diina balleessaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Murni nama nyaataan impaayera Itoophiyaa kololeela biyyaa himan loltoota isaa goleewwan Oromiyaa hundatti bobbaasuun kan durii caalaa hawaasa nagaa hidhaatti guuruu jabeessee itti fufee kan jiru ta'uun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti loltootni impaayeratti hawaasa nagaa hidhaatti guuraa jiraachuu ifoomeera. Aanaa Guduruu ganda Illaamuu Xaraqoo jedhamu irraa guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa Adoolessa 26 namoota maqaan isaanii Biraanee Shaanqoo, Mirreessaa Shaanqoo, Jabeessaa Guddataa, Rattaa fi kanneen biroo hedduu badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf qabamuun waajjira poolisii aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaatti argamutti hidhamanii garmalee dararamaa jiru. Gandicha keessatti maqaa obbo Balleessina jedhu of dura qabuun saamicha daangaan qabne raawwachaa jiraachuu fi namoonni hedduunis mana hidhaatti dararamaa akka jiran dabaluun arraata biyya. Dhaana cubii dararaa waraana faashistii Fiippina deemaa jira. Jabaachuu jiraattonni irraatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaaliiraan gameessaa akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Uummanni lixa shaggar onoota adda addaa keessa jiraatan miidhaa qabeenyaa isaanii fi manneen keessa jiraatan irratti gara jabeenya waraana abbaa irree Abiy Ahimeditti bobbaasaa jiruun raawwateen mancaatiin qabeenyaa uumamee hawaasni hubamaa jirra jedhan. Waraanni bulchiinsa magaalotaa fi bakka qubsuma isaanii irraa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaafaman saamicha namoota nagaa qabuun hidhuu fi manneen gubuu jabeessuu kan himan jiraattonni lixa shaggar aanaa Coobii hiraarfama ulfaataa keessummeessaa jiraachuus dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni aanaa Coobii irraa dubbisne himanitti torban darbe keessa waraanni raayyaa ittisa impaayeratti hedduminaan mooraa sirnichaa keessaa miliquun waraana bilisummaa Oromootti dabalamnaan situ mooraa keenya keessaa baasee waraana bilisummaa Oromootti geessa jechuun dargaggoota ganda Diggoo Dachaa jedhamu irraa rasaasatti roobsanii ajjeesaniiru. Oduu hidhaatiin wal qabatuun ammoo namoota maqaan isaanii obbo Lachiisaa Bokkonnee, shamarree Araaree Moosisaa jedhamtus lafa qeerroo bilisummaa Oromoo harkaa fuutee qotatte jechuun hiraarsaa kan turan ogguu ta'u dabalataanis shamarran hedduu waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun hidhanii dararaa jiraachuun beekameera. Godina Wallaggaa aanaa Lulimuu Lukeeleen bilchiginnaa jiraatotidhaa guuruuf tufan jaalkenna sabaa waan qindeeffatu qaba. Caasaan bilchiginnaa safuu eenyummaa fi duudhaa Oromummaa tokko illee kan hin qabnee fi hin beekne ta'uun Oromummaa hadheeffatanii kan mormanii fi waan ittiin hawaasa hojii isaa hojjetatee jiraatu iyyakanii miidhaa qofa irratti xiyyeeffachuun hammeenya isaanii kan itti fufan yoo ta'u gochaa isaanii kanaanis godina Baha Wallaggaa aanaa Haroo Limmuutti haala duraan barameen olitti hawaasa hidhatti guuruu itti fufanii jiraachuun ibsameera. Guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa Adoolessa 27/2024 penjaala alaabaa ABO qabu mana keessan keessatti argine kanaaf isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun namoota maqaan isaanii Taajjoo Adamii fi Muusaa Nugusee jedhaman magaalaa Haroo ganda duwwaa tokko irraa badii tokko malee qabuun sobaan yakkanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii reebicha hamaa ta'e irratti raawwachuun dararaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Haroo Limuu immoo fuula miidiyaa hawaasaa irratti dhooben injifannoon cimee itti fufeera finjaala alaabaa ABO qabu qabanne jechuun maqaa namoota kanaa injifannoo godhee dabaa fi qaanii isaa gabaafatee jira. Alaabaan Oromoo kan paartiin ABO Finfinneetti seeraan boordii filannoo bilchiginnaatti galmaa'ee karaa nagaan qabsaa'aa jirutti alaabaa Oromoo qabanne yeroo jedhan kan nama qaanessuu fi namoota nagaa ittiin miidhuuf kan karoorfatan yoo ta'u yeroo darbe ni yaadatama. Godina Arsii Baanaa Sirkaa keessatti dhaafajjeechaan jumlaa raawwachuutti fufee jira. Jaalir Budugaa waan qindeeffatu qaba. Murni uummata Oromoo jumlaan fixee aangoo isaa qofarra bubbuluu irratti xiyyeeffate.